Akkuma hiriyoota koo kaanii of jijjiiruuf biyyaa boos haa ta'uutii garuu hanga yoonaatti hin milkoofne. Manaa gadi bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin shakkiti. Ani maqaan koo AF jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhee dachee magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos maatii koo biratti hanga kutaa muraasaatti hin baradhe. Jiruuf jireenya kan koo fi kan maatii koo jijjiiruufis jecha bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biyya keessaan bahe. Akkuma beekamu namoonni biyya hambaa keessatti keessumaa Saawudii keessa jiraannu baay'een keenyi waraqaa eenyummaa yookiin immoo eeyyama hin qabnu. Hedduun keenyi kan jiraachaa jirru seera maleenidha. Kana gochuun kan nu barbaachise seera malee biyya hambaa deemuu barbaanne osoo hin taane seera qabeessaan gara biyya hambaa dhufuuf gatiinsaas ta'ee viizaansaa haala salphaatiin waan nuuf hin deebineefi. Anis karaa seera malee gara biyya hambaatti erga dhufee booda hojjedheen waggaa tokko toon fixiin qabamiin gara biyyaatti hin deebi'e. Anis gara maatii kootti otoo hin dhaqiin dhufuu koollee otoo isaanitti hin himiin magaalaa Finfinnee ji'oota muraasa argan ture booda ammas abdii otoo hin kutiin beelaa fi dheebuu dandamachaa anaa Saawudii seenuu ammas poolisiin Saawudii na qabee gara mana hidhaatti na darbate. Anis maaliif carraan koo kun jecha baay'ee gaddaa riyaa koo ana waliin dura dhufee Saawudii keessa jiraachaa jirurraa qarshii Saawudii riyaalaa 1000 liqeeffadheen poolisoonni suni akka na gadhiisan hin taasise. Gadhiifamees hanga ji'a 3tti hojii waan tokkollee hin arganneen ture. Ji'a 3 booddee hojii argadheen qarshii riyaan koo naaf liqeesse sanan kaffaleefi haala kanaan hojii kootti fufeen jiruuf jireenya koo gaggeessaan otoo jiru ammas yaa ayyaana tokko uffata bitachuudhaaf anaa suuqii xiqqoo tokko seenuu poolisoonni harkaaf harkatti na qabanii. Manaa gadi bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin shakkiti. Wanta godhu dhabeen baay'ee isaan kadhannaanis homaa na dhaga'uu didanii qarshii riyaala 9,000 kaffalte malee naan jechuun na gadhiisuu dideen gara biyyaatti yoon galee qarshii gaallee harka kootti hin qabanne. Waggoota muraasa biyya kana keessa taa'us haa ta'uutii garuu mindaa koo fudhadheen akkuman harka koo irratti galfadheen sababoonni garaagaraa fi liqiin duwwaatti na hambisu. Maatii koofillee hanga yoonaa wanta isaan na gaafatanis haa ta'uu wanta isaan narraa barbaadaniif waan tokkoyyuu kenneen beeku. Ammas carruma kiyyadha jedheen poolisoota kanaaf qarshii kana kenneen harka isaanii jalaa bahee ergan biyyaatii bahee har'a waggaa 9 lakkoofseen jira. Haa ta'uutii garuu lafas haa ta'u mana akka hiriyoota koo hin qabu. Maatiin kiyyas har'a moo bor dhuftaa kana nuuf godhi maaliif hanga yoonaa kana nuuf gochuu didda jechuun baay'ee na rakkisu. Hojii koos hojjechaaman jira. Haa ta'uutii garuu bor waan tokko irratti akka inni badu waan hin beekuuf jabaadhee hojjechuuf abdii of keessaan qabu. Baradheen barnoota koo galmaan hin geenye. Akka hiriyoota koo daldala jalqabees daldalaan hin milkoofne. Humna hin qabuun dalageen of jijjiiruu barbaada. Haa ta'uutii garuu wanti kun carraa ulfaataa natti ta'ee baay'ee na rakkisee jireenyallee akkan jibbu na taasisaa jira. Dhalli namaa yeroo hojjetu fuuldura isaatti waan ta'e tokko ni yaada. Anaaf garuu hangan of amansiisuu dadhabutti fuuldura koo waan tokkoyyuu natti mul'achaa hin jiru. Qarshii amma kanaa fidii malee obsiis namni naan jedhu hin jiru. Gaafa biyyaa baatee firri kee qarshii kiisii kee keessa jirtu qofaadha. Jaalalleen koo jaalalaan waggaa dheeraa waliin dabarsinellee kanaan booddee baatii 5 keessatti biyyatti deebitee bultiin ijaarrannu taanaan atis nan eegiini anis sin eegu jettee jala murtee naaf himteetti. Gara biyyaatti galee boqodhee maatii koo waliin bultiillee ijaarradhee jiraachuu barbaadus haa ta'uutii garuu wanti naaf guuteeru tokkoyyuu hin jiru. Jireenyi koo marti natti dukkanaa'eera. Gaafii dhukkubsadheen gaafii otoon baqadhuu gaafii saamameen gaafii miindaan naaf kaffalamuu didee waan tokko toon qabatiin kunoo har'a gaheera. Jaalalleen koo biyya ormaa keessatti fooqii ijaaraa jirtamoo jettee na gaafatti. Maatiin koo immoo hin fuute moo yoo fuute maaliif nun beeksistuu otoo nuti waan tokko si jalaan ta'in illee dhala kee yookiin haadha manaa kee maaliif nun beeksistuu jechuun natti gungumu. Hundarra kan baay'ee na yaaddeessu waa'ee jaalallee kooti. Ji'a 5 keessa
keessatti maal qabadheen gara biyyaatti akkan galu hin beeku. Haa ta'utii garuu ji'a 5 booddee anaa hin argattu naan jettee jirti. Rakkoon koo kanadha kanan rakkadhe jedheen ifaan isheetti himachuu baadhus haa ta'utii garuu waggaa amma kana keessatti obsee kan na waliin dabarse isheedha. Biyyas galeen waan tokko ofirraa hin qabu jedheen yoon isaanitti himee namni na amanu tokkoyyuu hin jiru. Yoon harka qullaa koo gara biyyaatti deebi'e immoo rakkoo kanaa olittuu baadiyyaa keessatti akka na mudatu nan beeka. Jaalallee koo dhiisee gara jabaadheerraa adda ba'uufis waadaa walii qabna. Waadaan anaaf ishee gidduutti hin seene cubbuu akkanatti hin taaneef sodaa guddaan of keessaa qaba. Har'a bor otoon ishee jedhuu isheellee umurii ishee irratti gubaan jira. Yeroo hedduus waa'ee kanaa irratti baay'ee walitti buuna. Hiriyoonni koo maal gochuu akka hin qabuu fi yoom maal godhee maatii koos haa ta'u jaalallee koo amansiisuu akka hin danda'u yaada keessan komentii jalatti akkanaaf qooddan kabajaan isiniin gaafadha. Ana jaalallee kee AF Saawudii irraa jaalallee koo SS Oromiyaa keessa jiraattuuf ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Manaa gadi hin bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite. Kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin na shakkiti. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi AF nuuf ergisiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kennuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal gochuu akka qabu obboleessa keenya akka gorsitaniini yaada keessan komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Taree egaa seenaa akkasii keessatti of dhibbisanii waggaa hedduu jiraachaa kan jiran nama tokko lama miti nama hedduu biyya ormaa keessa akka jiraataa jiran hundi keenya ni beekna. Ofiifis maatii ofiifis dabarsuuf jecha biyyaa bahanii haa ta'utii garuu ofumayyuu deebisuu danda'uun biyya ormaa keessatti baay'ee kan isaan rakkise obboloonni koo shamarraniis ta'ee dhiiraan hedduu isaaniitu jira. Akkanumallee namoonni jalqaba isaanii milkaa'ee yookiin milkii argatan immoo obboloota keenya hedduu isaanii akka isaan deeggaraa jiran karaa garaagaraa hedduutti akka isaan wal bira dhaabbatanii beekna. Jaalalli obbolummaas biyyatti kan jiran caalaa biyya ormaatti waliif ta'anii kan waliin jiraachaa jiran lakkoofsaan kana kan jedhamanis miti. An akka yaada dhuunfaa kootti obboleessa kiyyaafis haa ta'u namoota akka obboleessa kiyyaatti jiraachaa jiran waggaa dheeraa biyya hambaa keessa jiraattanii isiniif milkaa'uu didee sammuu keessan karaa hedduu miidhamuurraa waanuma qabdan harka keessanitti qabattanii gara biyyaatti too deebitanii kan jedhu yaada isiniif hin qaba. Sababiin isaa biyyatti yoo jiraattan dhabdanii illee jiraachuun ni danda'ama. Biyya ormaa garuu dhabanii jiraachuun hin danda'amu. Biyya ofii keessatti garuu mana haadha ofii yookiin mana fira ofiitti maxxananii jiraachuun ni danda'ama. Sammuun ofii yeroo boqonnaa argattu yookiin gara biyyaatti deebitanii yeroo boqonnaa ofiif kennitan wanta keessa dabarsitan barnoota godhattanii biyya keessatti illee of jijjiiruu waan danda'amuuf sadarkaa sanatti otoo yaaddanii kan jedhu an yaada isiniif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa sa'aatii kanaaf qophiin isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin hangan danda'e xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeetii. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Manaa gadi hin bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite. Kabiiftuun illinne